Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ameen. Nyaata duraa fi nyaata booda maal jennee kadhanna? Osoo nyaata nyaatiin dura abbootiin keenya faaruu Daawit keessaa baasanii kadhannaa isaan barreessan kana kadhachuu qabna. Giiziidhaan እግዚአብሔር አምላክነ ዘትሁት ሰናይትከ ለኩሉ ፍጥረት እኩት እንተ ወስባ ስምከ ወኒነኒ ናኩተከ ወንሰባከ በእንተ ፍጹም ጸጋከ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሰፎከያከ እስመ አንተ ትሁብ ሲሳይ ለኩሎ በጊዜው ትሰፋ የማነከ ወታጸግብ ኩሎ ወይዜኒ ስፋ የማነከ ቅድስተ ወባርክ ዘንተ መብልአ ወመስተ ዘአስተዳለውከነ ከመ ይኩነነ ኃይለ ወጽንያ ለጋነ ወነፍሲነ እስመ አንተ ኄር ወምእመን መጋቤ ለዓለም ዓለም አሚን። አቡነ ዘበሰማያት afaan oromoodhaan uumamoota hundumaaf gaarii kan kennitu gooftaa keenya waaqayyo keenya ati galateeffamaadha. Maqaan kees kan galateeffamedha. Nutis waa'ee kennaa kee gonka kanaaf gonka si galateeffanna. Iji uumamtoota hundumaa siin abdii godhata. Ati hundumaaf yeroo isaatti nyaata isaanii kennitaaf yoo mirga kee ni bal'ista, hundumas ni quubsita. Ammas mirga kee ishee adda taate bal'isi. Nyaata kanaa fi dhugaatii nuuf kennite kana eebbisi. Foon keenyaa fi lubbuu keenyaaf humnaa fi jabeenya akka ta'uuf ati arjaa nyaachisaa amanamaadha oo bara baraan amiin. Yaa abbaa keenyaa jennee hanga xumuraatti fixna. Kana booda namni eebbise sun akka aangoo isaaniitti namoota isa duukaa nyaatatti dhiyaataniif kutee akkas jechuun kennaaf. Ba'inta Maariyaam, ba'inta Iyesuus. Maariyaamiif jedhii, Iyesuusiif jedhii jechaa tokko tokko isaaniif kenna. Luboonni immoo barakata Aab Walda Manfas Qidduus yookiin eebba Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jechuun yeroo isaan kennan, namni immoo yimtsaa haabee Manfas Qidduus yookiin Hafuurri Qulqulluun haa dhufu jechaa fudhatu. Kunis Emaawusitti gooftaan keenya duuka bu'oota isaa waliin nyaachuuf dhiyaatanii akka inni kenneef ilaaluun seera kaa'amedha. Faayidaan kadhannaa nyaata irratti kadhatamuu inni guddaan namni kadhannaaf yeroo hin qabu osoo jedheeyyuu nyaataaf yeroo hin qabu hin jedhu waan ta'eef yeroo nyaatu akka kadhatu taasisa. Namni guyyaatti si'a sadii nyaatu yoo xiqqaate guyyaatti si'a sadii kadhata jechuudha. Humni isaa danda'ee foonsaa fi lubbuu isaaf yoo sodaatu ta'ee alatti namni tokko guyyaatti si'a 7 yoo nyaate kadhannaawwan guyyaatti si'a 7 kadhataman sana xumuree jechuudha. Faayidaa kadhannaa nyaatarraa ibsuufin as fide malee kun nyaachuuf kadhachuu osoo hin taane kadhachuuf nyaachuudha. Erga nyaannee booda galata ni jenna. Galanni Abbaaf haa ta'u, galanni Ilmaaf haa ta'u, galanni Hafuura Qulqulluuf haa ta'u isa jedhamu jechuudha. Yeroo kamittiyyuu nyaachuuf akkuma yeroo arganne galata jechuufis yeroo kennuu qabna. Kan nyaanne kan nagaa akka nuu taasisuuf, akka nu hin dhowwanneef, kan hin qabnes akka kan hin qabneefis akka kennuuf galateeffachuun nurraa eegama. Namoonni tokko tokko nyaatni yoo hafe galata hin jennu, sababni isaas galata yoo itti jenne sareef kennamuu danda'a, kan eebbifame immoo sarootaaf hin kenninaa jedhu. Yaanni kun garuu kan laga nama hin ceesisnee fi yeroo tokko tokkos nufiif sababa kan ta'udha. Tokkoffaa galata jechuu keenyaan dura jalqabuma osoo nyaaticha nyaachuu eegaliin dura
kadhannaa keenyaan nyaatichi jalqaba kan eebbifamedha. Kan biraan immoo galata kan jennuuf sababa galata kan jennuuf Waaqayyoon galateeffachuufidha malee nyaata hambisuu dhiisuu keenyaaf galateeffannaa miti. Jechi kan eebbifame sarootaaf hin kenninaa jedhu saroota sooruu dhiisuuf kan dubbatame miti. Nyaata nuyi hambisne saroonni yeroo nyaatan seera miti jechuun jecha wangeelaa buchulloonnis firfaarii gabatee gooftota isaanii irraa hafe ni nyaatu isa jedhu waliin wal dhiiba. Maatewos 15:27. Akkasumas qulqulloota irraa kan baranne nyaata hambisne dhowwachuu osoo hin taane osoo nyaatin dursinee kennuu akka qabnudha. Haati keenya iyyuu yeroo sareef kennite osoo ofii ishee hin nyaatiin dura mitiire. Qulqulluu lubbuu beellada isaaf garaan ilaafa. Nyaata gaarii isiniif haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubaroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen.